Mul'ata boqonnaa 19 kutaa lammaffaasaa ilaalla. Kutaa lammaffaasaa lakkoofsa 11 irraa jalqabna. Kutaa tokkoffaa keessatti waa'ee cidha hoolichaa wajjin wal qabatee akkasumas immoo xumura seenaa addunyaa kanaa irratti dha'icha sababii Baabiloon guddittiin ejja ishee irraa kan ka'e dhugaa gadhiisuu irraa kan ka'e jedhe adaba akka inni itti fidu. Addunyaaf adaba yeroo ta'u garuu ijoollee waaqayyootiif immoo guyyaa maaliiti? Guyyaa gammachuuti. Sababni isaa addunyaatti murteen gaaf kennamu qulqullootaaf murtii naqaa maal ta'a jechuudha. Hin kennameetiin jedha adda baheetiin jedha jechuudha. Baay'ee gaarii. 1911 irraa kana booddee ilaalee bantiin waaqaa banamee farda adii tokko nan argee jedha. Okay. Kanaan dura mul'ata yeroo qorannu farda adii eessatti yaadanna? Mul'ata boqonnaa 6. Mul'ata boqonnaa 6 keessatti waldaa kamii yeroo mul'isu jechuudha. Waldaa Efesoonii. Waldaa Efesoonii yeroo mul'isu farda adiitu ture jechuudha. Farda adiitu ture. Gara siyaadhaan isin deebisame. Maal jedha achirratti yeroo waldoota bifa fardaatiin yeroo ibsu mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 1 irraa yeroo dubbiftan kana booddee hoolichi mallattoowwan 7 sana keessaa tokko tuubanuu nan argee. Uumama lubbuu qaban arfan keessaa inni tokko sagalee akka qaqqawwee kottu jechuu sana dhaga'e. Ani achi ilaalee farda adii tokko maalan godhe jedha. Arge jedha. Inni fardicha irra taa'e immoo idda harkatti qabatee gonfoo tokkos isaaf in kenname. Inni moo'aa ammas maaludhaaf godhe jedha. Moo'uudhaaf ba'ee jedha. Amma farda adii mul'ata boqonnaa 19 fi kana yaadannaa qabadha. Adeemsi kenna farda adii irraa gara maaliiti? Gara farda adiiti. Jidduu kanatti fardi bifa ofii jijjiirrataa deemeera mun deemne bula tokko. Bifa ofii jijjiirrachaa deemeera. Garuu adeemsi kenna goolabbiin xumura seenaa addunyaa farda maalidha? Farda adiidha jechuudha. Farda adiidha jechuudha. Farda adiirraa gara farda adiiti jechuudha adeemsi kenna. Kana jechuun moo'insaa gara maaliiti jechuudha? Gara moo'insaati jechuudha. Achi mul'ata boqonnaa 1911 irratti yeroo ciini qophaa'ee jedhamu kanatti misirroon qophoofte jedhu kanarratti farda adii tokko sinan argee inni fardicha irra taa'e maqaan isaa maal jedhama jedha? Amanamaa dhugaasin jedhama jedha. Okay. Amma immoo amanamaa dhugaa ka jedhu kana waldaa kam keessa yaadan? Waldaa Efesoon. Waldaa Ladooqiyaa. Waldaa Ladooqiyaa jecha amanamaaf dhugaa jedhu kana mul'ata boqonnaa 3 meeqa? 14. Akkana jedha mul'ata boqonnaa 3:14 keessatti. Gara ergamaa waldaa maaliitti? Ladooqiyaatti. Ergaa kana isa karaa isaa wanti hundinuu maal ta'e? Ameen jedhamu. Dhuga baatu isa amanamaa isa dhugaadhaaf maal godhu? Dhugaa ba'u. Wanta Waaqayyo uume hundinuu karaa isaa akka ta'e. Kanaaf maal jedhaa? Gara ergamaa waldaa Ladooqiyaatti ergaa kana isa karaa isaa wanti hundinuu ameen jedhamu. Dhuga baatu isa amanamaa. Isa dhugaaf maal godhu? Dhugaa ba'u. Okay, amma maal ilaalle 19 irratti mootu dhuga baatu isa amanamaa ka jedhu maqaan isaa maal jedhama jenne 19 irratti amanamaa. Inni farda irra taa'e maqaan isaa maal jedhama? Amanamaa dhugaasin jedhama. Okay, amma kanaaf ka barbaadamu fakkeenyaaf waa'ee waldoota yeroo laallu dubartittiin mul'ata boqonnaa 12 jirti. Jidduutti amalli jijjiirameera. Garuu dhumarratti karakteriin amalli warra waaqayyoof adda baanii dubartittii mul'ata boqonnaa meeqaa fakkaata? Mul'ata boqonnaa 12ti. 12ti jechuudha. Kanaaf amalli qajeelaan mul'ata boqonnaa 12 irra dubartittii jirtuuf fakkeessuma. Haftuun wanti jedhamee fi amala dubartittii boqonnaa 12 warra iddootti maal godhan jechuudha? Warra iddootti eeganii jechuudha. Warra iddootti eeganidha jechuudha. Kanaaf kana booddee ilaalee bantii waaqa banamee farda adii tokko nan argee farda adiin kun waldaa Kiristoos dhaabee lafarratti hundeessee deemedha. Efesoon irraa kan jalqabeedha. Kun ammoo ammi garuu mul'anni boqonnaan 19 kun xumura seenaa addunyaati. Yeroo itti gaa'elli ga'eera jedhameedha. Kanaaf yeroo dhufuunni waldaa adii jalqaba qulqulluu ta'e ka ofii hundeesse maal godha jechuudha? Barbaadaa jechuudha. Kanaaf qajeellummaan inni dhugaa hundee barattoota raajota irratti ijaaramtanii ta'u wanti jedhuuf kanaaf jechuudha. Amantii duuka buutota, cuuphaa duuka buutota, shaakala duuka buutota, nullee maal shaakala isaan tunurraa maal godha jechuudha? Eeggama jechuudha. Kanaaf Kiristoos maal jedhan duuka buutonni wangeela Yohaannis 6:69
Nu amanneerra isa qulqulluu tokkocha Waaqayyo akkas isaati. Ingiliffi garuu maal jedhaa? We believe and are sure that you are Christ, the Son of the living God. Mirkaneeffanneerra amanneerra ati tokkocha qulqulluu ilma Waaqayyooti jedhani. Kanaaf amantiin isaaniin barbaadama jechuudha. Amantiin isaaniin barbaadama jechuudha. Shaakalli isaaniin barbaadama jechuudha. Kanaaf Kiristoos barbaadu isa kanadha. Adeemsi keenya farda adiirraa gara farda adiitti, mo'ichaa gara mo'ichaatti, gidduutti salphini gonfoon hamminaa dirmammuun cubbuu yoo jiraatellee dhumarratti goolabbiin seenaa lafaa maal ilaan ta'a jechuudha. Moo'insaan ta'eetiin jira jechuudha. 12. Ijji isaa akka barbadaa maaliiti jedha? Ibiddaati. 12 irraa. Ijji isaa akka barbadaa ibiddaati. Mataa isaa irra waan akka maaliitu jira? Gonfoo baay'eetu jira. Isuma waldaa Efesoon irratti boqonnaa 6 dubbifne jechuudha. Jira. Maqaa isaa irratti caafamee jiru tokko qaba. Garuu isuma malee namni tokkollee maal hin godhu jedha? Hin beeku. Namni tokkollee hin beeku jedha. Maal jedha Kiristoos? Abbaa malee ilma ka beeku hin jiru. Ilma malee warra ilmi itti mul'isuu barbaadu malee abbaa ka beeku hin jiru jedha. Yeroo waa'ee dhuga baatu dubbatu immoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:17 boqonnaa 8 sorry. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:16-17 yeroo dubbiftan dhugaan namoonni lama dhugaa ba'an fudhatamaadha. Ani ofii kootiif dhugaa nan ba'a. Abbaan inni an erge immoo anaaf maal godha jedha? Anaaf dhugaa hin bayaa jedha. Kanaaf maqaa isarratti caafamee jiru tokko qaba. Garuu isuma malee namni tokkollee maal hin godhu jedha? Hin beeku jedha. 13. Uffata dhiigaan cuufame tokkoon uffata maqaan isaa eenyu jedhama jedha? Maqaan isaa eenyu jedhama? Sagalee Waaqayyoo jedhama jedha. Mul'ata boqonnaa 19:13. Maqaan isaa sagalee Waaqayyoo jedhama jedha. Ahaa. Wangeela Yohaannis tokko irratti jalqaba sagalicha ture yeroo jedhu kanaaf jalqaba eenyu ture jechuu barbaadeeti waa'ee jalqaba eenyu dubbataara jechuudha. Jalqaba ilma Waaqayyoo dubbataara jechuudha. Maqaan isaa sagalee Waaqayyoo jedhama. Inni kun eenyu inni? Ilma Waaqayyooti. Kanaaf jalqaba sagalee ture kun jedhu sun maqaa eenyuti jechuudha. Maqaa ilma Waaqayyooti jechuudha. Sagalichis Waaqayyoon bira ture. Waaqayyoon bira ture yeroo jedhu ergaa Yohaannis 1:2 yeroo dubbiftan abbaa bira ture jedha. Abbaa bira ture jedha. Kanaaf ilmatu abbaa bira ture jalqaba jechuudha. Inni nu maal ture jedha? Waaqayyoon ture jedha. Kanaaf ilminiif abbaan waaqummaa wal fakkaatu maal godhu jechuudha? Qabu jechuudha. Qabu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Okay. Kanaaf maqaan isaa sagalee Waaqayyoo jedhama. Loltoonni waaqa keessaa immoo uffata quncee talbaa adii fi qullaa uffatanii fardeen adiidii irra taa'anii isa duukaa maal godhan? Hin bu'an. Uffata quncee talbaa irraa hojjetame kana mul'ata boqonnaa 19 kana 8 irratti eenyutu uffateera? Misirrittiitu uffateera. Qajeellummaa jechuudha. Ergamoonni illee qajeellota uffata quncee talbaa irraa ta'e uffata kana maal godhan jedha? Uffataniiti. Qullaa uffatanii fardeen adiidii irra taa'anii isa duukaa hin bu'an jedha. Isaan kunniin eenyudha? Loltoonni waaqa keessaa jedha. Ergamoonni jechuudha. 15. Afaan isaa keessaa billaa qaramaa tuba. Afaan isaa keessaa maal tuba? Billaa qarama tuba. Isa kana mul'ata 16 irratti harka isaa mirgaa keessaa urgoo 7 qaba. Afaan isaa keessaa billaa qara qabeessa gara lamaan qarametu ba'a. Fuulli isaa akka biiftuu ifa jedhee waa'ee Yesuus yeroo dubbatu mul'ata 16 irratti illee arginu jechuudha. Afaan isaa keessaa billaa qaramaa isa inni ittiin saba Waaqayyoo warra hin ta'in rukututu ba'ee jira. Billaan qaramaan afaan isaatii ba'u maal jechuudha? Dubbii isaati jechuudha. Kanaaf addunyaatti kan faradu maal isaatiin? Dubbii isaatiin jechuudha. Dubbii isaatiin jechuudha. Dubbii Waaqayyoo billaa qara lamaan qarameedha kan jedhe isa kana jechuudha. Kanaaf ani isinitti faradu dubbii mamma dhageettan kanatu maal godha jedhee iddoo biraatti isinitti farada jedha. Inni ofii isaatii saba sana siqqee sibiilaatiin in tiksa. Inni ofii isaatii iddoo cuunfaa wayinii dheekkamsa sodaachisaa isa kan Waaqayyoo hundumaa danda'uun dhidhiituuf jira jedha. Dhidhiituuf jira jedha. Dhidhiituuf jira jedhee jechuudha. Isa kana Isaayaas boqonnaa 63 irratti illee argitu. Iyyoo'el boqonnaa 3:12 irratti illee yaadne jiru ifa nu godha jechuudha. Isaayaas boqonnaa 63 irratti gooftichi inni an kophaa koo wayinii cuunfeera
saba keessas namni tokkollee ana wajjin hin turre an dheekkamee isaan irraa nan ejjedhe aarees isaan nan dhidhiite dhiigni isaanii uffata kootti faca'e uffata koo hundumaas in xureesse jedha. Kanaaf adaba xoofoo isa kan waaqayyootti kan araarra itti hin makamne jechuudha. Uffata isaa irratti gudeeda isaa irratti maqaan mootii moototaa gooftaa gooftotaa jedhus maal ta'eera jedha? Caafameera jedha. Galanni Waaqayyoo. Kanaaf Kiristoos mootii moototaati, gooftaa gooftotaati. Gooftota kan jedhaman jiru isaaniif inni maalidha? Gooftaadha. Mootota kan jedhaman jiru inni isaaniif maalidha? Mootiidha. Mootiidha. Mootii moototaa gooftaa gooftotaas jedhamee jirudha caafamee jira jedha. Tokkoffaa Xiimotewos 6:15 irraa yaada akka jedhu jira. Waaqayyo inni eebbifamaan kophaasaa waan hundumaa gararraa jiru warra mootota ta'an irratti inni mootii ta'ee warra gooftota ta'an irratti inni gooftaa ta'ee yeroo isaaf ta'utti Kiristoos mul'inatti dhufuu isaatiin maal godha jedha? Inni agarsiisa jedha. Yeroo isaaf ta'utti Kiristoos mul'inatti dhufuu isaa maal godha jedha? Inni agarsiisa. Waaqayyo abbaan inni waan hundumaa gararraa jiru eenyummaa isaa akka inni agarsiisu argine jenna jechuudha. Kanaaf dubbii baay'ee gadi fagoo fi qorannaa qayyabannaa bareedaadha. Irra deebitanii isinillee akka laaltan isin affeera. 17 irraa kana booddee ergamaan biraa biiftuu tokko biiftuu irra dhaabatee nan arge. Kana booddee ergamaan tokko biiftuu irra dhaabbatee maal godhe? Nan arge. Innis allaattii bantii waaqaa walakkaa balali'an hundumaa sagalee guddaadhaan waamee kottaa nyaata isa guddaa Waaqayyo isiniif qopheesseef walitti qabamaa. Foon moototaa, foon abboota duulaa, foon warra goototaa, foon fardeenii kan warra isa irraa taa'anii, foon nama hundumaa kan birmaduu, kan garbaas, kan isa guddaa, kan isa xinnaas nyaachuudhaaf maal godhaa jedheen? Koottaa jedheen. Kana jechuun murteen inni xumuraa birmaduu, garba, guddaa, xiqqaa, qabaataa, hiyyeessa hin jedhu jechuudha. Murteen addunyaa hundumaaf si'a tokko maal ta'a? Si'a tokko qixa wal qixa ta'e maal ta'a? Inni ilaallameetiin jedha jechuudha. Hisqeel 39 irratti ati loltuun kee hundinuu namoonni si wajjin jiraatan tulloota Israa'el irratti hin kukkuftu an allaattii raqa hundumaas bineensota caakkaa hundumaas nyaata godhee maal godha jedha? Sin kenna jedhee Baabiloon hin dubbateetiin jechuudha. Kanaaf xumura irratti murtee Baabiloon ishee guddittii fi affeerraa qulqullootaaf ta'u ilaalleetiin jenna jechuudha. 19. Ergasii immoo bineensichi mootonni biyya lafaas loltoonni isaanii wajjin isa fardicha irra taa'uuf loltoota isaa loluudhaaf walitti maal ta'an jedha? Walitti qabamanii na arge jedha. Eenyu jedha obboloota koo? Bineensichaa fi mootota biyya lafaa. Samoona kan barnoonni sanbataallee macaafa Maarqoos irratti waan jiru macaafa Maarqoosii achunumaan kophaatti manatti dubbifataara. Waan ajaa'ibaa tokko Maarqoos boqonnaa 8:15 irratti akkas jedhee ture Kiristoos. 8:15 isin dubbifachuu dandeenya akkan jedhe Yesuus isaaniin akeekkachiisee ilaalladhaa raacitii warra Fariisotaa fi raacitii Heroodisii irraa maal godhaa jedheen? Of eeggadhaa. Raacitii eenyuutiif kan eenyu jedhu obboloota koo? Raacitii Fariisotaa fi raacitii eenyu? Raacitii Heroodisiiti. Gaaf Kiristoosiif fannisuu barbaada Fariisotaa fi Heroodisiitu maal ta'e? Walii gali. Heroodis eenyuun bakka bu'eeti? Seexana, jawwicha yookiin immoo mootota biyya lafaa bakka bu'eeti. Fariisonni hoo amantii bakka bu'anii. Kiristoos ajjeefamuudhaaf amantiiniif mootummaan maal ta'uu qaba? Waliigaluu qaba. Ammallee waliigalteen amantiif mootummaa gaafa ta'e dhugaadhaaf iddoon hin dhabama jechuudha. Dhugaa irratti maaltu dhufa jechuudha? Murtee dhumaatu dhufa jechuudha. Kanaaf amma yeroo tokkummaan kun maal ta'u keessa jira obboloota koo? Ariifataa keessa jira. Eenyu feennutu walitti halluu jedhaa asirratti. Ergasii immoo bineensichi
Bineensicha inni gaafa jennu ishee galaana keessaa ba'e gaafatti xiqqoo kallattiidhaan kan bakka bu'u jechuudha. Mootonni biyya lafaas loltoota isaanii wajjin isa fardicha irra taa'u loltoota isaa loluudhaaf maal ta'an jedha walitti qabaman. Eenyu loluudhaaf? Inni fardicha irra taa'ee eenyu? Kiristoos Yesuus isa loluudhaaf walitti qabaman. Warroota isa wajjin jiranii warra waamaman boqonnaa 17-14 irratti gaaf dubbifnu gooftichi mootii moototaa waan ta'eef isaan irratti maal godhe jedha? Immoo isa wajjin kan jiranoo warra waamaman, warra fo'aman, warra amanamanidha jechuudha. Kanaaf bineensichii fi mootonni biyya lafaas loltoonni isaanii wajjin fardicha irratti lola kaasuudhaan maal godhan jedha? Walitti qabamanii hin jiran jedha. Bineensichiin qabamee raajii sobduun isa fuula isaa duratti milikkita agarsiisee isa wajjin maal ta'e jedha? Hin qabame jedha. Kana jechuun hafuurichi sobaa sun illee maal ta'e jechuudha? Hin saaxilame. Bineensichis hin qabame. Raajii sobduun kan jedhamu hafuuratti kan fakkeeffamu jechuudha. Bineensicha namoonni akka sagadaniif haala kan mijeessu. Ameerikatti kan fakkeeffamu. Raajoonni sobdu Ameerikaa jedhu mootummaa Ameerikaa noormaalii qofa hin taane Prootestaantii isa kallattii gadhiiseetiin jedhe jechuudha. Adda addunyaa ka raajii jedhee goolaa rukunniin hundinuu namoota eenyuuf qopheessaaru jechuudha. Bineensichaaf akka sagadaniif qopheessaaru. Sammuu namaa keessaa Baayibilii fudhataa. Namni akka macaafa qulqulluun dubbifnu raajii qofa jedhaa. Akka soba irratti hundaa'u hoomacha irratti akka ijaaramu warra godhaaranidha. Waaqayyo warra barraa'eera jedhu akka taanuuf nu gargaaru. Tole. Bineensichi inni qabamee raajichi sobduun inni fuula isaa durattis milikkita agarsiisee isa wajjin hin qabame. Inni warra gubaa bineensichaa ofirratti fudhatanii bifa fakkeenya isaatiif sagadan milikkita sanaan gowwoomsee ture jedha. Waaw! Raajii sobduun kan inni isaan warri gowwooman warra mallattoo bineensichaa fi kan fakkii isaa addarratti maal godhanidha? Fudhatanidha. Warri mallattoo waaqa jiraataa fi ilma isaa fudhatan immootu gowwoomsa kana keessaa maal hin qaban jechuudha? Harka hin qaban. Obboloota koo fakkeenyi kallacha namaa irratti bineensichaa fi bifa fakkeenya isaatiin kennamu gowwoomsaadhaaf nama saaxilaa jechuudha. Warri 144 immootu warra lafa holichi dhaqutti isa duukaa maal godhan? Dhaqanidha. Warra waaqayyoo fi holichaaf immoo maal ta'anidha? Gargar bayanidha. Mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa meeqa? 4. Adda isaanii irratti immoo maal qaban? Mallattoo waaqa jiraataa qabu. Mul'ata 3:12 irratti immootu mallattoo abbaaf kan ilma isaa kan Yesuus Kiristoos akkasumas Yerusaalem haarawaa keessa jiraachuudhaafis aboo kan isaanitti agarsiisu ofirraa qabu jechuudha. Kanaaf ergaan ariifachiisaan amma mul'ata boqonnaa meeqa? 14 9-10 kan jiru ergamaa sadaffaati. Ergaan ergamaa sadaffaa dhimma mallattaa'uuti. Dhimmi mallattaa'uu mootu waan ittiin mallattaan dhimma beekuuti. Waan ittiin mallattaan gaaf beennu immoo abbaa mallattichaa beekuudha. Abbaa mallattichaa beenne jechuun immootu abbaa mallatteessus maal gochuudha? Beekuudha. Obboloota ko dhugaan waa'ee waaqummaa isa ergaa yeroo ariifachiisaa fi kan addunyaa godhudha. Hin mallattoofnaa jedha namni hundinuu. Maal hin mallattoofna? Eenyutu nu mallatteessa? Mallattichi nuti hin mallattoofnu immoo kan eenyuuti ka jedhamu adda baasuu baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf mallattoon ka waaqa jiraataa fi waanti jiraataan immoo eenyudha? Abbaa gooftaa Yesuus Kiristoosiiti. Kiristoos eenyuudhaan jettu jennaan ati qulqulluu ilma eenyuuti jedhaniin. Ati qulqulluu ilma eenyuuti? Ilma waaqa jiraataa. Mallattichi kan waaqa jiraataati jechuudha. Mallattoo kana mootuu karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos tajaajila ergamootaatiin maal ta'an jechuudha? Mallattoofna. Wanti ittiin mallattoofna maalidha? Hafuura qulqulluudha. Kanaaf gareen kun ammootu warra mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irratti mallattoo abbaatii fi kan ilma isaa ofirraa qabanidha akka afaan Oromootti. Kan Ingiliffaatti immoo mallattoo waaqa jiraataa kan mallattoo abbaa jedha.
isaan kunniin warra gowwoomsaa kana keessatti qoodan qabne warra barraa'eera jedhanidha jechuudha. Akka eenyu? Akka Yesuus Kiristoos warra barraa'eera jedhanidha jechuudha. Lakkoofsa 20 warri qabaman kun lamaan fayyummaatti kuufama ibiddaa isa dhagaa boba'u balalchuu keessatti maal ta'u jedhe? In darbataman jedhe. Warri qabaman kun meeqa jedhaara? Obbolo tokko yoo dhagaa jiraattan. Warra qabaman meeqa jedhaara? Eenyu fa'i? Bineensichaa fi mootota biyya lafaati. Ajaa'iba. Bineensichaa fi yookaan immoo jawwichaa fi bineensicha jechuudha. Faallaa abbaa fi ilmaa akka ta'e. Bineensichaa fi bifa fakkeenya isaati. Warri qabaman kunniin lamaan fayyumatti kuufama ibiddaa isa dhagaa boba'u balalchuu keessatti maal ta'an? In darbataman. Warri hafan immoo billaa afaan isa fardarra taa'u sana keessaa ba'een maal ta'an? Ajjeefaman. Billaan afaan isa fardarra taa'u keessaa ba'u maalidha? Dubbii Waaqayyooti. Lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 2:8 irratti hafuura afaan isaa keessaa ba'uun isaan maal godha jedha? Ajjeesa jedha. Hafuura afaan isaa keessaa ba'uun isaan ajjeesa. Mul'inatti dhufuu isaatiin isaan maal godha jedha? Barbadeessa jedha jechuudha. Allaattiin sun hundinuu foon isaanii kanaan hin quufuu hin nyaatanis jedhu. Kanaaf xumura seenaa addunyaatti murtee ta'uuf jiru kallattii kanaan lafa kaayetiin jedhama. Dhugaaf dhugaan seenaa lafaa warra xumuran akka taanu Waaqayyo kan nageenya nuuf haa eebbisu.